maaliif OBN itti dhufteedhanii ari'anii nuti irraa buuse. Sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeeseetiin shaneedhaatu hojjetaa kan tokko nurraa ajjeesee jee ililli kaa'ee si awwaalaa. Nama dhuunfaas haa ta'u aanicha isintu bulchaa. Namni tokko guyyaa 29 yakka malee shakkamee maqaa xureessiteedhame guyyaa 29 waajjira poolisii aanaa keessan keessatti maaliif tura? Darbii eegana bootan booda nuti ragaa dhugaa kanine ragaa sobaan kanine waan dhugaa silaa sooyneef qofa. Dursisni kun ammallee eega isin bira yaane nurra ga'ee jechuudha. Eega amma bunkanya sudarreeraa jechuudha. Yeroo mara milishaadhaan na dursisan. Insas itti sobamee namoota hin jirre hojjetaa mootummaatiin qixa kanaan qabsiisanii nama dura dhaabanii nama hojii biroo hojjetu biiroo keessa hojjetu gurmaahira jireenyi naaf darbuuf deema yeroo dhufuun booda miileena lamaan horadhaa jedhee akka inni dubbatu taasisuudha kan jiru. Viidiyoo itti aanu immoo ammas waanuma kanaan wal qabatu alaallu. Ayyee maqaan kiyya badhaasoo Abdii jedhama. Aanaa Gooroo Guuturraa magaalaa Harramillee an barumsa akkaawuntingiitiin hin ba'e. Yuunivarsiitii irraa hin ba'e diiloomaadhaani. Warra irraas ba'aa ta'uu mootummaa yeroo yerootti dhaqaa cinquurra jennee amma wal mareenna jechuudha. Gaafa wal mareennu ni ijaaramne inni kaanee waajjira bulchiinsaa deemnee jechuudha. Gaafa kana ni ijaaramne inni walii nu qabanii nu ijaaran. Gaafa isaan kun nu ijaaran deebiinee leenjii nu kennan jechuudha. Leenjii gaafa nu kennan leenjii kana fudhannee nutis ol baanee lafa nu kennan. Bulchiinsa magaalaa lafa nu kennee bulchiinsa aanaatii wajjin ta'uudhaan cheedii kanarra nu ijaaranii jiru jechuudha. Isaan kana bichaa osoo hin taane hirmaannaa uummataatiif hirmaannaa isaaniitiin mootummaa keenyaatiin bulchiinsa magaalaatii bulchiinsa aanaatii wajjin waan kana fidanii asin nu naqanii jiran jechuudha. Lukkuu kana isaaniin nu naqee jechuudha. Kana qofa osoo hin taane halkanii guyyaa osoo hin jenne milkaa'ina keenyaa jenni lafaatii hedduu fi gatii gurguddaa kafalanii jiru jechuudha. Gaafa kana nuti ammaan tana bu'aarra kan gahaa jirrudha. Yeroo ammaatitti bu'aarra geenyee jirra. Maqaa kiyya Badhaasoo Abdii Ahmad jedhama. Aanaa Gooroo Guutuu keessa magaalaa Harramillee irraa hojii horsiisa lukkuutiin hojjechaa turre. Nu doorsisa yeroo sadii irraa afurarraa nu doorsisanii milishaadhaan hidhaadhaan waan jedhamu. Nu asfaraarraa waan san nagoosaa turan. Bakka kiyya milisan bakki kiyya magaalaa walakkaa keessa iddoo Harramillee irraa magaalaa walakkaadha. Waajjira isaanii gubbaadha kanas. Kan kiyya dhiiseetiin achi deemee haasee kan kiyya garaa osoo na gubbu. Garaan na gubbachaa jira jechuudha. Isa kanaaf nuti lubbuu keenya sodaarra jirti. Lubbuun keenya sodaarra jira jechuudha. Yeroo mara milishaadhaan na dursisan. Milishaadhaan na dursisa. Yoo sanaa soo baatte jee milishaadhaan na dursisa inni. Akka nama tokkotti haanii burraa isa nageessaniin dirqama dandeettii haasawaa bichaa waan hin qabuuf jechuudha. Isiis ammoo akkuma kiyya eegan inni kiyya dabrate inisheetiif gabbuyetti inisheetiif guutuu bakka takkatti hojjechuudhaaf gama san dhaqan isaan. Gaafa gama san dhaqan takkaa midhaan Afrikaa malee fidaniif hin beekan jechuudha. Inni san immoo bakka san keessa kee galu nama lamaa jira jechuudha. Nama lama. Namni lamaan tokko abbaa qabeenyaati tokko immoo soddaa isaati. Walitti deebineerra daawwattoota keenya. Dargaggoon kun innis akkuma duraasan bakka isaa dhiisee bakka biraa dhaqee haasaa akka godhu taasifamee miidiyaaf ibsa kennee duratti argitaniirtu akka inni taasaa ture. Amma jireenyatti ce'aa jira jedhaa ture. Nuuf darbeeraa bulchiinsi magaalaa nu gargaaree maal godhee boodarra immoo dubbiin akka akkas hin taane kaasa. Inumaahu maal kaasaa haasawuma isaa keessatti yuunivarsiitii irraan eebbifamee dippiloomaan jedha. As deebi'ee immoo achi nageessanii dirqiidhaan akka haasawna godhe malee kiyyaa miti kiyya bakka biratti gurmaa'ee hojjetaa ture duwwaadha hin hojjenne. Sobaaniin dhaqee waan kana ragaa bahee. Sirriidha. Wanni isaa hojii ol qabatu dhugaa dubbachuudhaaf himaataa kana himaataa biiftuu badhaadhinaa jedhamu. Biiftuu badhaadhinaa jedhamu numaatu hundeessee sheedis jaarree fi bakki itti haasa'e sun keessatti ture. Sheedis jaarree fi inni himaataa bakki itti haasa'e sun kan eenyuti? Kan waldaa biraati. Maaliif achi dhaqeen? Waldee kana wajjin waldee garaati kan waliin hojjechaa turan. Lakki maaliif achi fiddanii waldaa isaa bakka hin ta'in dhaabbatee akka miidiyaaf akka isaa ta'etti akka himu akka isin haala mijeessitaniif akka himu maaliif barbaachise?
Dhuga jechuun iddoo kanarratti ammoo waldaa himaataatiin innis Isaa duwwaadha argineera. fayyadamamaa Isaan jiru dura hojjetaa turanii hojii biraa hojjetaa turanii boodarra gara lukkuu seenanii inisheetiiviin kun dhufe bakka isaa sanii dhiiftanii fuutanii bakka ibsa itti kennu kana geessitanii xiqqoo haasawuu hin dandeettaa si irra wayyeettanii akka inni afaan waan qabuuf haasawuudhaaf akka haasa'u gootan. Amma immoo dheengadda gaaf nu argannu lakki dubbiin akkasii miti an achi dhaqeen haasofsiisanii wanni an fayyadamin jiru kiyya duwwaadha gubataa haasaa ture. Amma kun maalirraa dhufe seeta? Lukkuus binneeti nyaata lukkuus binnee kan hineef. Eenyuudhaaf? Isaaf. Bakka kamitti? Magaaluma keessatti. Bakki itti haasa'e maaliif achi dhaquu barbaachise? Magaalaa keessatti haasawaa ture walitti hidhamaniiti amma ijoollee kana walitti hineeti even export illee godhan gara magaalaa biraatti walitti qindoominaan hojjechaa kan turan. Walitti hine dhiisa. Walitti hidhamanii bakka nama biraa dhaqee haasa'e. Bakka nama biraa warra gurmaa'an kanneen hojjettoota duratti nuu kaaftaniirtu bakka jalqabaatti. namoota waldaalee torba lukkuu aannan kayeettan san bakka sani bakki inni dhaqee haasa'e. walitti qindoomanii Bakka torba jettan. Qindoofne. Himaataan tokko maaliin himaataa biratti qindaa? Akkamitti qindaa? Uf dandanii gurmaani innis lukkuu irratti gurmaa'e kunis lukkuu. jechuun Maal qindeessu? oomisha isaanii kana walitti fidaniiti gabaaf dhiyeessan. Qindeessuun bira dhaabbatanii haasa'u waan ufii kan taane bira. Oomisha walitti fidaniiti waliin taanii Egaa inni magaalaaf oomishaa dhiyeessan. jiraate. Erga inni lukkuu qabaate maaliif ka ufii keessa dhaabbateen haasa'u? Iddoo sanatti sagantaan gaggeeffamaa ture. Maaliif sagantaan oomisha namarratti geggeeffama? Iddoo sagantaa Ani oomisha kiyya dhiisee himaataadha. bakka itti jireenyi kiyya fooyya'u dhiisee kan biraa dhaqee maaliif hin haasa'u? Himaataadha yaa'u kaayyoon isaa tokkicha achirratti ijaarameeti kan jiru. Kiyyaadhaa jireenyi koo jijjiiram keessa deemee bara akka lukkuu isatti tottolchaa ture nutti argisiisaa ture. Maaliif shooyiin akkasii hojjetama miidiyaa irratti? Maaliif shooyiin akkasii hojjetama soba irratti? Qabatamaan egaa wanni inni himaataa keessa galeetis sirrittis Amma hojjetaa raani? sirrittis deeggarree amma wanni iddoo sanitti mudate feelaariitiin achitti dhufe maali paakeejii himaataatiin Duratti deeggaruu irratti. dogoggora jettaniirtu. Kuni dogoggora moo sirrii miti bakka biraa dhaqee kan namarraa haasa'uun sun ka isaa osoo lafa hin jirre ka isaa duwwaadha dheengadda dhaqnee fudhanneera hin jiru oomuu lafa. Dhuga Dhugaa erga ta'e mee namni kun immoo erga yaada nuu kenneen booda maal ta'e? Ayyee intervii eegana bootan booda nuti ragaa dhugaa kan hinne ragaa sobaan kan hinne waan dhugaa silaa sooyneef qofa doorsisni kun ammallee eega isin biraa yaane nurra ga'e jechuudha. Eega makiinaa isinirraa gabbu'ee makiinaa milishaatiin paatrooliin nu jala kaanii horii naan jedhanii milishaadhaan na horsiisanii jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa paartiitii fi horee qindeessaan paartii Rudaniin. Isaan koraa naan jedhanii na horsiisanii milishaan irra jira. Gaafa san ni zoora gaafa jo'aan utaalee jalaa biyya jechuudha cayichan. Gaara seenee harka kiyya kana laaluu dandeessanii jechuudha ciccitae waan jiru. Firditti isin akkana haala qabdan isin godha jechuudha. Mootummaan keenya hunda galeessa hammataadha shanee galchaa jira jechuudha. Dargaggeessa tumanii mataa gubbaa gad tumanii gaarii galchuu hin qaban. Inni kun immoo kan mootummaa kana duraan hawwachiisu ta'uu isaatii beekadhu. Mootummaa badhaadhinaa filannoo kana duratti itti gaafatamaa dargaggeessaan ture jechuudha akka nama tokkotti. Buufata shan irra kan filannoo gaggeessa dargaggeessa keenya jechuudha. Dargaggeessa mootummaan keenya jechuudhaan kan gaggeessaa turredha. Garuu deebi'ee yoo rakkinni jiraates nuti rakkoo jirtu himne malee hammeenya takka kan himne hin qabnu mootummatti. Rakkoolee jirtu garuu har'as baruu simuu hin dhiifne jechuudha. Lubbuu wareegama malee. Inni kun rakkoolee jirtu hoo jiraate mootummaan akka mootummaa gad deebi'ee rakkoo san furuudhaaf furmaata itti kennuudha malee dargaggeessa doorsisuu hin qabu gaarii keessa. Doorsisamnee hurkaa kiyya kana ilaaluu dandeessaa jechuudha asumatti. Mootummaan keenya eegenne. Kanaafuu piliis jennaan mootummaadhaan bakka nurraa dhorkuu qabaa jechuudha akka nama tokkotti. Dargaggoo kun wanni isa mudate akka reefu jenne bakka hin taane dhaqee interviyuu kennee san booda immoo dhufee wanni sun soba ta'uu dhufee OBN'tti mee caayaan gaafa achi dhaqu maaliif OBN'tti dhufteedhanii ari'anii nutu irraa buuse. Dafqa bosona keessa yaadnetti interviyuu kan goone boodar barbaadanii maaliif sadarkaa kanatti sodaachisuun sadarkaa kanatti ari'uun waan dhugaa dubbateef lakki sobni kun biyyan fayyadu waan jedheef. Dhiibbaa akkasitti deemu reefu namni waan dhugaa dubbateef xuynu hin jiru jettan. Guyyama nu achi dhaqne immoo nama ariitan olii gadi katamaa keessa. Kana odeeffannoo hin qabu garuu Odeeffannoo maaliif hin qabne hooggansa keessanii kan kana godhaa ture namoota isin ergitanii
Hooggansi keenya akkamittiin erga. Isinii miti bilbilee ani isinii bilbileeti miti kan guyyaa san namoota kana dhaabaa namoota inni godhaa jirtanii jennee. Turtan adaamaan ture asiin ture. Maaliif akkas godhame hooggansa magaalaa gurguddaa. Waltajjii gama irraas ture. Gaazexeessota keenyas hordofanii namoonni kun bilbilanii mucaan kun akka isaan rakkoo irraan hin geenne kan hambifame. Waan kana dubbateef maaliif sadarkaa kanatti namni sodaachifama? Kana laalan warammaa akka itti ilaaluu qabnu. Namni inni komachuu danda'a wanni inni komate dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a osoo hin ta'in kan addan baafne isin guyyoota achi turtan keessanitti isin himameera waan ta'eef. Adda baasne ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee intarviiwudhaaf achi dhaqan kana eenyummaa isaanii gaafachuudhaaf xalayaa eenyummaa inni gaafatame jira. Lakki waa'ee isaanii miti surrakkoo miti isaanii gaafatan. inni rakkoo miti. Namoota intarviiwuu kennan guuranii gara mana hidhattiin deemuun ture. Neevar. Kunneen geeffamanii Injiran iyyuu amma magaalaa keessan keessa hin jiran. hordoffiidhaan Fakkeenyaaf Baqatanii jiru namni waan intarviiwuu ta'e barbaadamaniif. isa qofaa mi bara. Jira marree amma magaalaa lubbuu keessa jiru. isaaniifuu baqatanii mucaan kun ergi nurraa adda ba'ee booddee bilbilaan nu waame bilbilli isaa waraabannee qabna nuti. Gaafanni naqabuuf deeman jedhee bilbilatee makiina irraa utaalee bosona seenee achi deebisanii dubbisan. Kan akka itti naa qabatu wanni akkasii jiraannaan ani wabii isaa naatu fudhata. jiraannaan miti an argee rakkaachuun ture. Qabatamaan ture jira. malee hooggansa keessan kun kana gochaa. wanni akkasii jiraannaan Kana bira wanni akkasii namoota waan akkasii dubbatan isin akkas gootan hin jiru waan kun sirrii miti waan jedhaniif. Kun dogoggora gabaasa sobaa hin gabaasina waan jedhameef namoonni dhiibban irra ga'e hin jiru. hin jiru karaa Hin odeeffannoo jiru magaalaa keessan keessa odeeffannoo qabdan hin qabu. viidiyoo itti aanaa daawwatu. Kan kiyya Umar Abdullah Muhammadin Jama hojjetaa adeemsa taaqaa aanaa gooroo guutuuti hanga fulbana bara 2016 achirraan hojjechaa ture amma achirraa na dhaaban jechuudha. Sababiin irra na dhaaban kabajamoo pirezidaantiin keenya Obbo Shimallis Abdiisaa daawwii hojiitiif aanaa keenya kana dhufee himaataadhaan warra ijaarame jedhanii burraa isa irratti bulchiinsi magaalaa Harramillee himaataa sana hogguu daawwachiisan haasawa OBN irratti godhame agareetiin feesbuuk irratti sheer godhe aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenya hojjetaa mootummaati namni isaan kan lakkisan Fandishee Jamaal Sooleetii fi Maamad Abdallaa kan jedhamu hojjetaa mootummaa odoo ta'etti odoo hojii dhabaan hedduun jiru isaan san akka hojii dhabaa akka himaataaf fakkeessanii kan lakkisanii Hararitti akkaawuntiingii barate doktora veterinar meedisiniidhaan mattuu yuunivarsiitiidhaa doktorummaadhaan eebbifame jee akka himaataaf fakkeessee pirezidaantii dura dhaabbatee haase. Haasoo sana garaan feesbuuk irratti aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenyallee maa sobdanii gabaasa sobaatiin biyyi guddattu ni jirti jeetiin sheer godhe. An sheer goonaan yeruma san bulchaan irra bilbilee ganama guu waajjira dhaqu na hidhan jechuudha. Bulchaan na yaameeti sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeesiseetiin shaneedhaatu hojjetaa keenya tokko nurraa ajjeesee jee ilillii kaayee si awwaalaa siiboo yaanaan jee jechuudha. Halkan milishaa natti ergan zaa 8tti milishaa kana oguu natti ergan baheetiin mana fincaanii keessa dhaabbadhee dhaggeeffadhan haadha mana kiyyaa dhufanii banii janiin hin banuu inni jiru jennaan bulchaa akkana inni jiru jaartiin nurraa banuu diddee janiin isuma hulaa cabsaa fidaa janiin sanii hoogganaa milishaa bulchiinsa nageenya magaalaa Harramillee niin beeka Umar kana hojjetaa mootummaati ganama waajjira dhufa halkan zaa kana yoo cabsine mana nama seerri nu gaafataa jee oofee jechuudha. Ganama zaa qoratta akka odoon bariin halkan akkasuma bulee rooba keessa deemaa bulee godina dhaqee bulchaa godina Harargee baatti himadhee isa achirra narraa dhaabbatee jechuudha. Ramaddii kiyya gun ol deebi'u irra jiru haasaa jeeni guyyaa 29 na hidhe. Akkanumatti shoora harkee isaadha jee odoo ragaan tokko narra hin jirre. Ramaddii waajjira qonnaa naa kanan bakka gitni kiyyan barnoonni kiyyan ilaallan. Yeroon achi seenu itti aanaan bulchaa hin seeninii as waajjiruma kee bakka duraanii seenii naan jaa. Achi seenu na dhorkan. Odoo hin hojjenneen baatii shan guutuu taa'ee mindaa nyaachuu jechuudha. Humna tanaan humna dargaggoo kanaan yeroon silaa uummataa hojjechuu qabu. Mindaa akkanatti taa'ee nyaachuu jechuudha. Hojiidha jee. Odoo godina irraa bobbaa jiru amma xaliyyii kan jedhamu as jiru. Firummaa dheettee kaabinee nan muute xuynaan jibroo xuyxee jechuun ana tuquudha. Siin dhabamsiisaa xuynaan. Bakkaan itti galee buluun qabu akka bilbilaan na hordoftan bilbilli kiyya yeroo cufame jechuudha. Hanga amma duraatu itti gaafatama waajjira poolisii inspektar Misgaanuun galanni isaa haa ga'u isaan xiqqisoo jiraachuu jirra jechuudha malee guyyuurraa bulchaanidha jaan guyyuu maal balleessanii jeetti bakka ibsataniitu nu jajjabeessee.
isin duratti kana nuu kaaftan namoonni waan dhugaa dubbataniif aanaa kennatti hin jiru tu hin jiru kun hin ta'u anatu wabii darbaa fi jettan namoonni kun garuu gabaasa sobaa reefu jenne san ka isinis amantan sobaa maaliif sobdanii waan isinin jedhaniif sadarkaa kanatti dararri irra ga'e dhugaadha wanni inni jedhu kun hin to'atamne to'atameera. maaliif to'atame Marsaa takkaami lamarra sadiirra to'anneerra. yoomiif haga yoomitti to'attan Wanni to'anneef yoomii hanga yoomitti yeroo adda addaati kan to'anne. Ammatti yaadachuun kanaaf sababa kanaaf himte kan to'anne. sababa maaliiti Sababni itti to'anneef rakkoo alnaamsummaa nageenya irratti inni uumaa jiru. nageenya maali Fakkeenyaaf FB'dhaan si garsiisuu hin danda'a. Wantoota inni maxxansaa ture. lakki asirratti kan ibsu waan akkasiin jedhu waan ta'eef ragaawwan mana murtii akkasumas immoo waajjira poolisii irraa kennaman saniin agarsiisan Kun namni kun hojjetaa keessan ture kun taaqaawwa hojjetaa ture kan amma eessa hojjetaara dhimmichi isaa kan waraqaadhaan wajjin amma qabatu eessa hojjetaara kan waraqaadhaan wajjin qabatu kana durarratti anis yaada kiyyaa Eessa kan hojjetaa? yaada kiyyaa baafadha waan na gaafatte hojjetaan kun eessa hojjetaara inni ramaddiin isaa qonnatti kennameef maali ogummaan isaa ogummaan isaa taaqaawwadha ICTdhaan qonnarraa maal hojjeta waajjira qonnaa keessa kutaan harlesiitu jira sistema irratti kana koreen ramaddiidhaa ilaaltee riiformiidhaan sektoroonni wal jala deebi'an jira caaseeffamaaree gurmaa'insaaree mootummaan gadi buuseetu jira yoomi kan to'attanam fakkeenyaaf yoomi hanga yoomitti yeroowwan adda waajjira addaa- poolisii tursiiftan yeroowwan adda addaatti to'atamaa ture inni tokkoffaatu sababa kan fakkeenyaaf guyyaa hagana hanga hagana sababa kanaan yeroo akkasii sababa kanaan si tuquuf hin deemaa bara eeshi tokkoffaa wantoonni inni paartii keenyaaf mootummaa irratti gallakkisu qabatamaan waan jiruufi gabaasa sobaa paartiin sirrii miti waan jedheef mootummaa deeggaree mootummaa bara dirree qabsoo qabna bara inni kan dirree qabsaa'u- qabsoo maalli mijaatan hin jiru Dirree argineera guddiftanis sobdu dirree sadarkaa qabsoo sanitti namni kun sobaa wanni kun hin ta'u jedhee hangana yoo sodaachifamu ta'e dirreen qabsoo isin ittiin nama ittiin hin to'anne dirree qabsoo irratti kan qabsoofnu waltajjii idilee qabna sadarkaadhaan taasifamee akka miseensaatti akka mootummaatti gaggeeffama achirratti yaada isaa ifatti kannaati kan jiru ni qabsaa'u moo hin qabsaa'u qabsoonni jirtu moo kan jiru qaboolee yaa'ii teenya ilaalamuu dandeessisa kan sadarkaa naatti gaggeessaa turre gaafa Yookaan- kudha afur tokko namtichi 2017 bara meeqaa 2017 akkasii ee kan to'atame hanga gaafa 13 duwwaa 2017 kana nama dhuunfaatu yerootti bane lakki bara 2017 keessa kan himatame kan ta'e kun akkasittiin ibsu waajjirri poolisii guyyaa haganaaf nu bira tursiifattanii jedha gadhiifneedha Sheer ergi godhee asitti booddee. immoo deebii kennaan waajjira aanaa gooroo guutuedha mana murtiiti 20/1/2017 barreesseen ajaja deebiseen fuula tokkoon galmee kanaan wal qabsiiseedha dhaddachi yaada abbaa langaa fi deebii dhiyaate erga ilaalee booda shakkamaan yakka shoorarkeessummaan shakkame kan qabame waan ta'eef akkasumas yakki itti shakkame nageenya biyyaa waliin wal qabatu waan ta'eef shakkamaan wabii kan itti dhoowwatame isa kana kan jechaa jirus wanni itti shakkeen ittiin to'atame kan hin beeku waan dhimma biraatti yoo to'atame hin beeku kan itti to'atame kan hin beeku immoo garuu godina deemee himatee gabaasa sobaati kan deemtan jedhee feesbuuk irratti sheer godhee isin itti bilbiltanii sadarkaa kanatti mana isatti ergitanii wantoota inni achi as deebiftanii ramaddii isaa iskiriishuut godhee sii kennuu hin danda'a maal naa godha jira wantoonni itti to'atame isa dhimma qabsaa'een osoo hin ta'in achi booda immoo maaliif namicha kana yoo yakka akkasii qabaate waajjira jijjiiruuftu yakkicha fura neebar taaqaa'oo keessa bulchiinsa keessa baaftanii waajjirri qonnaa waa'ee ramaddii irratti yaadayoon kanne waa'ee hidhaa isaati waa'ee ramaddii osoo hin taane waa'ee namicha kana waa'ee ramaddii fi waan inni qabatu inni soba keessan baaseef ammas yaaddoon qaba sodaan qaba achi hin jiraatu mindaa ji'a 5 taa'ee nyaate osoo hojiin seenee waa'een ramaddii fi waa'een hidhaa isaa waliin qabatu ji'a 5 waa'een ramaddiidha hojii malee mindaa waa'ee nyaate. ramaddiidha ani gaheen kiyya ramaddii kennuumi ramaddii kan kennu koreedha koree ramaddiitu jira riiformicha mootummaa yakka kana nama hojjetee ammas hojjetaa keessan eeyyen asumaa himattu himanna asumaan shoorar keessa jettuun asumaan ramaddanii waajjira keessa hojjeta
Asimoo himannaa shoror keessattu itti banama. Ilaalchoota inni calaqqisiisaa achirratti gallakkisaa jiruun Maali ilaalchi shoror keessa? ilaalchoonni inni gallakkisaa jiru achirratti Maali? wantoota toora keenyarraa faallaa ta'anii fi diina deeggaru. Maal akkamiin bilisa bayre? So isa kanarratti qabatamaan wanni Akkamiin bilisa baye? isa kan baasu gaa mana murtiitti nuti himatti itti bannaami. Kanaafuu namni kun manni murtii yakka kanaan hin himanne. Mana murtii irratti bilisa baasuu danda'a. Manni murtii yakka kana namni kun hin qabu ragaa itti dhiyeeffatuu hin dandeenye isinii bilisa baase. Eeyyee nus yeroo Maarree nama kana akkamitti yakkama jettanii yeroo adda addaa shakkamuu danda'a. eegaa shakkama Garuu immoo shakkama kana yakkamaa baatee- miti namni kun yakka kana keessaa bilisa jedhamee erga bahe booda. kanaaf hojiirraa gaggeessuu hin qabnu kantiis. Kanaafuu hojiirraa gaggeessuu hin qabnu. hojiirraa geggeessuu miti xiqqoo achisiisitan. Chirraa kan siise riiformichaa wal jala deebi'e. Riiformiidhaan hoggaa dhufu namni dorgomee achirratti koree calallii jira. Isin maaliif akkasitti sodaachiftan? koree rama- Maaliif itti ergitan? Halkaniin akka to'atu maaliif itti ergitan? halkan ittiin ergine idduma hojiitii qabne isa. Ganama ammaa ofiin dhufe galgala argachuu waan dadhabdaniif. Iddoo hojiitii qabne bara. Ganama ofiin dhufe halkan itti dhaytanii dhabdanii dhiisaa deebi'a namichi biiroo ganamiin dhufa jennaan biiroo Nee fudhatan. bara. Guyyaa 29. Wanni namni komatu kun hundi miira isaarra dhaabbatee dhugaa Kanaafuu namni kun fakkeenyaaf guyyaa 29 waajjira poolisii maaltu isa tursiisa? dhugaa ta'uu hin danda'u. Kan amma guyyaa 29tti ture nama doorseetu hojjetaa mana hojichaa So waajjira poolisii guyyaa 29 turuu qaba. sun Guyyaa meeqa tura namni shakkame tokko? namni shakkame gaa Guyyaa meeqa tura? Mana murtiitiif dhiyaate bahuudhaaf guyyaa 29 turuu qaba. guyyoota tarkaanfii akkaataa nuti itti ilaalle yeroo sanitti gaa tarkaanfii manni murtiidhaatiinis girizee qaaxaroo irratti fudhachaatuma adeemsuma seeraatiin kan achi ture ragaa irratti ilaalaatti kan ture. Fakkeenyaaf namni kun akkuma isin tan namni dhuunfatu haa himatu. Nama dhuunfa himateettan namni kun sababa yakka maqaa xureessuutiin namarratti raawwateen jedha. Himanni isaa. Yeroo adda addaati beeki amma wanni achi kaasaa jiru kun yakka namarratti maqaa xureessuu raawwateen gaafa 14 hanga 13 ji'a lamaa ture ji'a tokkoof ture. Waajjira poolisii keessa. isa kan nama dhuunfaati kan abbaa seeraatu beeka. Kan Nama dhuunfas haa ta'u aanicha isintu bulchaa. marsaa sadii Namni qaba. tokko guyyaa 29 yakka malee shakkamee maqaa xureessitee jedhamee guyyaa 29 waajjira poolisii aanaa keessan keessatti maaliif tura? Salaallee wanni irra deebinee ilaallu jira akka qaawwatti wanni hin fudhadhu. Haa Eessa ta'u, jira amman? inni Inni himtu eessa jira amma? ani aana jiratti hin beeka. Amma sodaachifameera, Sodaachifamee jiru. doorsifameera, na Magaalaa hordofaa jedhee dirree dhaawatti galeera. Eenyu kan sodaachisu? Bulchiinsa keessan. Maannimi as baraarraa ilamu kan sodaachisu. Nu waliin turre yeroo kootti jedhanii qabuuf yaalii taasisan waliin turre hooggansi keessan interview ergi yaadanuuf kennee booddee koottu jedhanii milishaan yeroo waamee isaantu si waamaa jira jedhan kantiibaan keessan yeroo hordofaa ture an biran ture jira viidiyoon isaas ilaaluun ni danda'ama kanaaf sodaatee inni ammas hin jiru jechuun magaalaa Kanaaf keessan hin jiru namni isa tokko hin jiru ani kanaasumaan waa dagaluu kanaaf iyyuu amma Ayyee waadaa yoo galtan Yeah. ni hordofna. Namni kun hojjetaa keessanii OBN ni hordofa. Namni kun wanni irra gahu hin jiru jettanii Yeah. mirgi isaatiif dubbatame yookiin sababa garagaraan hidhame jettanii kana booda hojii isatti fufa wanni ammatti yakkaan itti isin himachiisu hin jiru. Kanaafuu ni hordofna namni kun gara hojii isatti deebi'uu danda'a jechuudha. hojii isaatti deebi'uu qaba wantoota irraa misooma